bara akkamii fi wantoota akkamii keessa akka jiru yeroo ammaa kana keessatti dhiironni shamarran fuudhanii gadhiisudha jechuudha. Isaan keessaa namni hunduu ni jira, namni dhabamee hin jiru jechuudha. Liji Toofiq Mucaa jedhamu yuutubara guddaa dhalataa. Mucaan suni ijoollee Walloo Kamiseeti na fakkaata, Walloo Daseedha. Akka na fakkaata mucaan sun erga fuudhee reefuu waggaa tokko hin lakkoofsisne. Yeroo kana keessatti mucattii bareedduu qaxalee kichuu intala Gondare ishee jedhamtu. Mucaan sun dhalattuun ishee Gondareedha. Zarzarinnatiin hin jiru nu biraa nuti Itoophiyaawidha jedhanii gaafa dura walitti dabalamanii achi booda mootuyyuu yeroo muraasa keessatti erga wal gadhiisanii reefuu ji'a tokko xumuranii jirani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha viidiyoo keenya please Munaa Tuub isa jedhamu viidiyoo keenya like godhaa. Qorritanii jijjiirta maqaa keenya change goone jira jijjiirannee jira. Maaliif jijjiiratte yoo hin jettan taate koomentii jalatti nu barreessaa, sababa qaba. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyyaa yeroo ammaa kana keessatti shamarran fuudhii gadhiisi buum wal godhaa jira jechuudha. Addunyaa tagalaqqaleessa jedhamsan. Addunyaa yeroo ammaa kana keessatti bitaa mirgaa fuudhee gadhiisee boonni keenya hoo shamarran maal ta'uuf deemne? Inni kun maaliif Liji Toofiq maaliif haadha warraa isaa gadhiise? Sababni inni gadhiise maali? Mucaan suni garuu amantaan isaa musliimallee ta'u wantoonni inni wajji jiraataa jiru, wajji deemaa jiru shamarran kiristaanaa jechuudha. Okay, suni rakkoon qabu hojii isaaniiti jennee yoo dhiifnetti garuu achi keessatti islaamummaan isaa eessa dhayte? Mucaa cimaa jaalatamaa kabajamaa Jamaal Hussein kan jedhamu yuutubara guddaadhaan illee beeka. Su'uud Arabiyaa keessatti yeroo hidhaa mana hidhaa keessa taa'ee yuutubara isaa akkaawuntii isaa iimeelii isaa guutuu namni biraa qabee fi nama socho'aa ture jechuudha mucaan sun. Dhalaa meeqa sirbitee fi turte jechuudha Jamaal. Yeroo mana hidhaa keessa jirullee mucaan takka Filipiinii taatee jaalalaan irraa maraattee jirte jechuudha. Dubaay keessa teettee Su'uud Arabiyaa irratti Jamaaliif sirbaa turte. Dantaa takka hin godhanne. Haadha warraa isaa ta'e dura wallolee deeffatee otoo nikaa irraan buusin akkasumatti irraa gorii dhiisii maal jechaanii turanii wallolleen deeffatee wallolanii turan sirra deeffatee jiruu gaarii ilma lamaffaa argatee jira jechuudha. Namni kun akkitti inni yaadu ifama akkitti inni yaadu garuu Liji Toofiq baay'ee nama bakka duriyyee isa jedhamu sani maaliif bakka hojiin isaa dhalaa irra guddinaan Liji Toofiq irra guddinaan namoonni yuutubara wajjin dalaguu ijoollee ciccimtus akka yeeteen bifa hojii dalagaa ture garuu mootuyyuu dhiyeenya dhalaan walirratti qaba. Haadha warraa isaa kanaan tarii mucaan kun daa'ima mucattiin akkuma argitan suuraa irratti jechuudha. Mucaa daa'ima gaafa dura Su'uud Arabiyaa dalagdee teettillee galtillee mucaa daa'ima gaafa isatti dhayxudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waggaa tokkooyyuu walitti bultii ijaaratanii waggaa tokkooyyuu hin xumurre jechuudha. Kuni maalinni rakkoon jara lamaan jidduu jiru mucaan tun tarii ni shakkiti. Anas odoo ta'e sis odoo ta'e hin shakkina jechuudha. Liji Toofiq immoo namoota dhiyeenyaan dhalaadha walitti dhiyeenya qabu keessaa isa tokkodha. Maaliif dhalaan dhiira bareeda ni jaalatta akkuma beekanitti jechuudha. Ni jaalatti istaayiliin isaa nama hawwata ta'a. Bareedumsi isaallee nama hawwata. Bakka duriyyeedha mucichi jechuudha. Duriyyeedha dhugumaatti jechuudha. Garuu ijoolleen immoo muftii fa'aa akka fakkeenyaaf ijoolleen ciccimoon hin jiran miti ijoollee Su'uud irrallee galan ijoollee lama wayitii immoo tokko ijoollee mucaa wayitii nan beeka. Ijoollee lamatu Su'uud irraa gale jechuudhaan beeka. Kanneen kana silaa namoonni inni wajji socho'uu qabu namoota akkanaa yaada qaban namoota gurguddatan akka maammii tuffaa jechuudha. Amma yetembiin duraan isaa wajji cimirmirmir jechaadha. Amma dhuunfattee qabatti. Hojii isiitti yetembiin jechuun nama jabduudha. Hojii isiitti irratti tarkaanfii fudhatte jechuudha. Liji Toofiq immoo otoo bultii ijaaratee bakka biraa tarii mucaan kun wanni biraa amma sababni bultii isaanii diine dhalaadha. Dhalaatu bultii akkanumatti naa dhifa jechuudha. Akkanumatti natti mul'ata. Maaliif hojjetanii dhiirri dubartii hedduu laaltu dubartiin ni qottifti. Inni bakka jiruu akka maatii bira jiraatee san fedha bakka amanni yeroo maatii bira jiraattu maatii irraa fottootee kophaa kee jiraatta namni sitti dubbatu hin jiru. Gaafa bultii ijaarte immoo ni ulfaata. In ulfaata. Meemma gaafa bultii ijaarteef gaafa kophaa jirtu of ilaala jechuudha. Dhibbumaan dhibbatti ni ulfaata. Kuni Liji Toofiq balleessaa mucattii odoo hin taane balleessaa mataa isaatiitti murteessa. Sababni illee dhiyeenya dhalaan walirratti dhalaan walitti dhiyeenya sirrimatti qaba.
Garuu ani waan isaan hangalle waa'ee amantaa keessaa baay'ee jiran fakkaata. Garuu mootuyyuu yeroo tokkotti namoota ijoollee qura'aanallee qarqaarsan yooma kana jechuudha. Ka waa'ee qura'aanaa tokko irratti illee tiktook irratti viidiyoo isaa maxxanse. Garuu mootuyyuu hanqinni inni qabu uf qabuu isa jedhamu namarra dhiirri tokko balsilaa dhiirri jabaan tokko uf qaba jechuudha. Akkamitti dhalarraa uf qabuu ni danda'a. Garuu mootni uf qabu san dhabuudha jechuudha. Nama diinii rabbii beekullee na fakkaata. Garuu mootuyyuu duree natti fakkaata. Kana ilaalatti mucaan sun imimmaan boottee ni jaaladhaa ni kabajaa dhugumatti jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhagahame jechuudha. Yeroo isin amma akkatti boottu inni mootuu hagasumatti deeme garuu waan isaan beekamullee piraankii ta'uus danda'a. Garuu waan akkana kana yeroo hedduu waan hojjetuufi dhalaan kenna asirratti dhalaan jechuudha. Nuti dhalaan dhiirota jabduu tana situ jabeessee qabata jechuudha. Mataa keetu jabeessee qabata. Dhiirri hedduu isa qofaa miti. Namoonni yuutuubaraa irratti namoonni miidiyaa irratti illee bahin hedduutu jira. Dhiira gaggaarii, dhiira babbareeda, dubartiin shakkuu irraa kan kaate utuma bultiin ijaalatanuu jaalatamni shakkuu irraa kan kaate daftee ka gargar baatu. Rakkoon kenna kana jechuudha nuti samara dubartoonni. Bakka inni qottifna jechuudha. Nama sangaramiin qabannaa mala kamiin isa qabannaa dhiisneetiin qottisuu eegala jechuudha. Miti abbaa manaa keetiitiin qottisiin jaalallee keetiitiin qottisiin. Wanni hundi seera qaba akkaataa qaba gorfachuu qabda jechuudha. Mucaan kun amma yookiin dogongora xiqqishuu isiitiif gargar baan jechuudha. Inni immoo dantaa isii qabaachuu dhabuurraa dafee ni kaasee irraa buusa. Maaliif nakka irraa buusa dantaa isiin qabu jechuudha. Yeroo isiin dhuftu sanatti yeroo isiin maatii isii bira galtee maatii isaatirraa ilaa Gondar galtee Gondarraa gara Finfinneetti dhuftee Finfinneetti isa hojii jiraataa jirti maatii isaatirraa futtootee uffata aadaa isaanii agarsiisaa turan uffata bakka mucaa baay'ee miskiina mucaa baay'ee miskiina jechuudha. Yeroo inni piraankii irratti hojjetullee mucaa miskiina garuu ilma namaa kana bakka fedhatee fi irratti murteen bultiisi nama gaarii turte isiin jechuudha. Dhugaa dubbachuu garuu immoo amma baay'ee tokko miidhamtee jirti. Jaalala isaa sirrimatti qabdi. Dhugaa gurbaan ni hawwata. Sirri dhabbaa manaa isiiti maaliif hin miidhamte. Ammallee kabultii isaa diigaa jiru dhalaadha jechuudha. Immoo deemee ammallee karaa gubbaa ciisee viidiyoo tokko short viidiyoo ta'aa kan dhiisee jira. Dhugumatti dhiironni warroonni akkanaa waan akkanaa namarratti raawwatanii warroonni odootti yaadin daftanii ni kaa namarraa buutan. Amma reedii fi Umu Faraa'uun sababa dafee ni kaa buuse walitti deebi'uudha. Amantaa Islaamaa keessatti namni tokko erga ni kaa walirraa buuse lammata deebi'ee niitii isaa sandeeffachuu hin danda'u. Hanga isiin dhiira biraatitti heerumte san ofirraa buuftutti malee hin heeyyamu shari'aan kenna jechuudha. Mucaan kun ammoo Toofiq immoo amma inni dogongore. Dogongorri isaa maal dafee ni kaasan buusu. Hamma tokko doo kophaa teessise uf agarti. Inni illee isirraa kophaa ba'ee uf argu. Maaliif gaaf uf argan yaani nama walii maaltu yaani hin jiraa miti. Gaaf kophaa isaa taa'e isilleen gaaf kophaa isii hammam isii malee jiraachuu danda'a. Aara keessa immoo kalas hin barbaadu jedhan. Waa gabbarri illee hin jiru na fakkaata beetanii naannoo gara akkas irrana gara kana. Kamiyyuu garri isaan sun akkamii hin jiru gabbarri hin jiru. Arsiin amma dubartii gadhiisutti daftee gadi hin dhiiftu. Umri irratti dhumee gadhiifti dubartii beektaa arsii. Arsiin dubartii gaafa fuutu qaaliin fuuti. Gaaf gadhiiftu umri irratti dhumee ta'aa kira dadhabdi gadhiifti. Maaliifire gaafa fuutu san gatii guddaatti baafti. Garuu mootuyyuu akira dadhabee waan nu godhu hin jiru. Bakka mataa yaa'an bakka dadhaboo jedhe gadhiisa jechuudha arsiin akkasi. Dhiirri arsii akkasi. Waayilii Toofiq haasofnee jirra. Otoo naa mijaa'e, otoo naa tole, otoo akka ani yaadu rabbiin kiyya naaf ta'e. Garuu immoo bakka saniitiin hin taane malee otoo ijoolleen kun walitti deebi'anii jedhee gammada wallaahi billaahi jechuudha. Maaliif wallaahi bakka namni walirraa bareedu tokko jira dhugaa rabbiitti ijoolleen sun immoo walirraa bareedan jechuudha. Garuu immoo gurbattiin nu cubbifamti. Sababnis mucaa akkana bareeddu tana immoo amalas qabdi garuu kaani keessa isaan tolirraa beeka. Isaaniif rabbitu beeka. Garuu immoo itti muttame. Waggaa tokko hin dheedhe. Maalis hin fakkaata. Nama tokkotu dubartii fuudhee waggaa tokko odoon ga'e waggaa tokkotti dubartii lamata waan irratti fuudhaa deema. Rakkoon isa jira dubartoota bira jira. Dubartiin bifa bareeddee fi miti obboleen kee amala qabaadhu. Amalaaf hojii keetti dhiirri jaalattu namummaan kee amala kee hojii kee bakka isaan si jaalatti jechuudha dhiirri. Bifaan abadan meeqa kamtu jira kan Monaaliizaa fakkaatu bifaan.
Kam jedhu garuu dhiironni isin nama jaalattummaa inni amala haala keeti namummaa keeti hojii keessatti hin boonti. Kana isiniin jechuu barbaada. Waan isiniin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo keenya please like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Hamma viidiyoo keenya biraatiin walitti deebinutti kan tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadaan illee dhufee jira. Ramadaan karii kuulamoo intu alf bakka isiniin jechuuf kun har'aa isiniin jedhee jira. Kana fakkaata hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo keenya akkuma jenne laayikii koomentii hin dagatinaa. Baay'ee isin jaaladhamoo baay'ee isin kabaja. Sababni illee isin jaaladhe isin kabajuuf hamma ammaa na tirsuu keessanitti hamma ammaa na jabjabeessuu keessanitti abshirnaa jechuu keessanitti garuummoo maanni beektu anatu qorre anatu hin hojjetin ofii kootii nan beeka hojii koo akka hin hojjanne. Kana isiniin jechuu barbaada. Inshallah Ramadaanis dhufee jira. Isi tokko hojjetaa isi tokko hin jiraa miti madaana keessa hamma hojiin baay'atu. Rabbiin nu haa laafisu inshallah isinillee rabbiin haa laafisu nagaan naa tura.